sallallahu alaihi wasallam. Arra berkaba magasiya Dr. Abdurrahman Yasin Ajani ma Abdurrahman اللي تاني عندنا اسمه أخذ الجسم تكو arra wanni astir kamne why kuba aman sa dunya kana shuru kesu jo why kuba corona kana da ko wan be ni ba wan no ka namu ta bayin du ko ada gani fa da barsne ne kuma be kam ko ni khul barakum la maqul sagal je amarci khisa kana magala China Wuhan jam tutti kana mulate ajibo daga ko ni khun cirra be Middle East kana be khara Europe ti be amantana dunya tana gudu polingi hijra atema torona mo ko representiga ay ko ba kana kabame namni ammo ko ba kana lu pusa da barte torona mo ko sujimo kana kana gita mo ya kret mo kana te kana fakata wonne mo ra ko chu barban ko ni ko no ko abusa akamin beina mallaton sa mali dawa sa to mali akami fi ra'ayat tisnabi ije muslimat ni xaw man ni muslimato ko ba kana kamil lanu aba wan jura bana gabal ko ba kana nan no kabe akami ben khajurati WHO la fi Central Disease Control institution jadaman kreatira khayni jira kreatira san kan kesa namni toko wan ka ko haka bate la dam fan kam do tutate leidas kabate kufago gogas kabate kufago gogan ega bija namni ko no ne tin kabame lake bu yakura kasati mala tole ma jankana di lo ko taate yo khaho nama ko ne ko kabe wajji wala gare bu yakura kasati la gaz maduite ko hani tinuhe tadbi kamat zi wadru taate yo khamo hospital nam lu ko kabu dake e go hospital tampare yo khao ogi safaya tahe nam lu ko hanan kabu moji kun ti kabate wala to hadi develop ha go yo taate yo khamo nam ni to ko leidas kabate mala tole kare ko banni za laga matawra fi kamil ko bu ita dabbi afuru ti chutu khana kabate kunni bira khawan kana fidu dan to bunda exclude ko dame ko ba khana ni suspect ko dinte diagnosis si ko ba khana man ko corona ka ba jame be ulaf machine tin test ko mujra ega machine tin test ko ne nam nukun ko ba corona ka ba te chuni dinte male namni akamati leituman nama dufudaf yo khawata to manga nama dufudaf ifsha ko ingap amma mo biya khayna sene jira amma Ethiopia nama ko tak khalku bahana kam ya jette kabti kharabu namni yore ni fi leitan akamati dufutate amuris khayta tutate garo gi sa fayade no hospital de me waay khana la lamu kaba panjamu jira inni bira kunni khon ugana nini ko bahana lu sa da barte nama ko ko tadi hijra garu irabudda no lu sa da barte namu to umri insani waka tahta yol old age namu gudda umta thani fi nama ko ba jalai sa juris fakta wanja nama kan ko ba sukara kabu akan ko ba cancer kabu akan ko ba HIV kabu akan ko ba malnutrition kabu nama santu rabudda ko bahana mi damajra umalrata ilmi nama gize gudda chade dandeetiin yookaan madiinummaan namni ko firraattisuu maal tahaddeema xiqqaachaa deemu yeroo kun xiqqaachaa deemu namni dhukkubummaa xiqqishaadhaan salphatti ni miidhamaa jechuudha. Kana wajjin wal qabatee wanni jiru dhukkubni kun parsantii dhibbarraa namni dhukkuba kanaan qabame dhibbarraa parsantiin 80 maayilli simbitamidha. Parsantii 80 olii kadhaa maayilli simbitamii yeroo ja'amu namni qofeetuma fa'aa leetuma fi kana wanta taateetuma manuma fa'aa keessatti bal'aa kana taa'ee irraa fayyisa. Parsantii 18 ammoo aga parsantii 18 kan jiru namni kun tokko dhukkubee manaa himaa seenee ba'a. Dandeettiin dhukkubni kun nama ajjeesuun qabu yookaan faataalitii reeti wanni jennuun parsantii 2. Parsantii 2 kun namoonni akkuma reefu dubbanne namoonni dhibee kanaan qabaman namni dhibee kanaan
lubbuun isaanii darbuudhaaf carraa bal'aa qaban namoota umriin isaanii gurguddaa ta'anii fi namoota risk faaktirii jalaa qaban. Jara santu parsantii lameen dhukkubni kun lubbuu isaanii dabarsuu keessatti hirmaataa jechuudha. Tanaaf biraa gama dabarru dhukkuba kana akkamitti irraa ittisna waan jiru. Dhukkubni kun vaayirasiin koronaa jedhamu kun maayikroonii 200 saayizii isaa tokko guddaadha. Yeroo kana jennu dandeettiin inni ergooniidhaan daddabaru xiqqaadhaa jedhama. Riisarchiin akka amma jirutti. Ammoo dhiheenya wanni joornaalii tokko dubbachaa jiran dhukkubni kun eerboorniidha. Hafuuraan daddabaraa wanni jedhamus jira. Garuu amma nuti irraa qabannu dhukkubni kun wanni dabaruun hafuuraan caalaa kontaaktii nama dhukkuba kanaa qabu wajjin godhuudhaan dhufa. Keessaafuu harka wal fuunee harka sanii gara naannoo keenya afaan keenyaa funyaan keenyaaf ija keenya yoo tuttuqineen irra carraan darbuu bal'aa qabu carraa harka keenyaan nama dhukkuba kana qabe wajji wal qunnamuu yookaan maateriyaala namni dhukkubni kun qabe tuqe san tuqu fakkeenyaaf maateriyaala kuman iddoo namni hedduutu tuquu jira fakkeenyaaf gizee miikinaa seenan waan miikinaa banan san gizee miikinaa keessatti ta'an waan akkasii qabatan san wantoonni kana kun gizee namni dhukkuba san qabuuf haxxiffatee harka saasanii waan kana tuqe nuti yeroo waan san tuqine carraan kun darbu jira. Akkasuma nama wajjin korfuunillee carraan kun darbuudhaaf jira. Tabiraa dhukkubni kun vaayirasiin kun sibiilaa fi laasketaa fi huccuudhaaf sa'a itti tutturuu qaba. Keessaafu sibiila fa'a haga sa'a 10 achirra ni turaa caamee yaadama. Kanaafuu karaan itti daddabaru karaan guddaan isaa kanaa gara dhukkuba kana ofirraa ittisutti ammoo akkam dhukkuba kana ofirraa akkamitti hin dabarre goonaa yeroo dabarru jennu ammoo karaa dhukkubni kun itti dabaru san beeknee karaa dhukkubni kun itti dabaru sanirraa ifeeku. Kana jechuun irra guddaa harka nama fuudhuudha. Harkaan waan dhukkubni kun tuquudha waan dabruuf karaan guddaan dhukkuba kana ofirraa ittisuu dandeenyu harka keenya dhiqachuudhaan saabunaan amma dhiqachuudhaan. Kunis gizee keenya dhiqannu haala itti dhiqatantu jira. Sanama social media adda irratti illee ni mul'ata. Sana akka kana at least sekoondii 30 qabu qabaa qabu asii gara qabu qabaa harka kana keessa isaa kanaa fi gidduu tanaa fi kun hundinuu akkasitti walii galamee hundi isaatu akkasitti harki isaa kun harki keenya kun dhiqachuu qabnaa. Tabiraa nama dhukkuba kanaa qabee wajjin gizee wal qunnamnu face mask N90 jedhamu jira. Wanni san uffachuullee dandeettii dhukkubni darbu sanillee nurraa ni ittisaa. Kabiraa wanni godhamu ammaas keessaafuu nu bira wanni beekame haramni keenya salaamtaa waliin jechuun waanaqaa waliin jechuun wanni kun beekamaadha. Wanni kun akka aadaatis ta'ee jira. Taaga yoo itti nama kana waanaqaan godhu itti agaramni karaa biraas fudhatu akka jechuudha. Keessaafuu bira wanni godhamuu qabnu haga danda'ametti halaalumarraa salaamtaa waliin jechuudha. Agar rabbiin dhukkuba kana dabarsu halaalumarraa salaamtaa waliin jechuudha. Karaan dhukkubni kun ittiin daddabru karaan ittiin ofirraa ittisanis karaa kana. Tabiraa dawaan dhukkuba kanaa ta'uu maalii waan jedhamu gizee dabarru haga ammaan tana dawaa dhukkuba kanaa jaamee koonfirmii ta'ee addunyaan seera walii galte hin jiru. Addunyaan takka ribaaraapiin dawaatti antibiyootikiin adda addaa dawaareetti ammoo koonfirmii katee hin jiru. Durattis jimaanis dawaa waan jedhamu jira. Wanni kunis akkuma fitti himuu osoo hin ta'in jimaan dawummaa waan kanaa ta'uu ammaas wanni koonfirmii ta'ee hin jiru. Dawaan waan kanaa rabbuma bira jira. Namni gizee dhukkuba kanaan qabamee fakkeenya manaa asmaa jechuus dawaan inni fudhatee fayyuu hin jiru. Dhala guddaa sappoortiividha. Hafuura kana fa'aa waan nama kutu oksijiin marra godhamaa leedaa waan nama dhufuuf nuti adda addaatuuf kan namaa malee wanni irraa qaban uummata irraa dawaan dhukkuba kanaaf kanname yookaan dawaa dhukkuba kanaa jaamee teestii ta'ee piruuf katee hin jiru. Kanaafuu dawaan nuti qabnu maali dhukkuba kanarraa of eeguudha jechuudha. Tanatti aansee tabiraa nuti ammoo uummanni islaamaatu dhukkuba kana akkamiin ilaaluu qaba waan jedhamu dhugaa dhukkuboonni akka ammaa dhufanii kun gaafa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa inni jiruus yeroo inni isaan lubbuun jiranitti dhukkubni kun dhufaa ture maqaan isaa taa'uun jedhama. Yeroo san hadiisa Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam wanni jiru namni tokko bakka taa'uun qabe ummata taa'uun biyya taa'uun qabe keessa yoo jiraate keessaan bahini
yoo moo achi keessa hin jiran biyya san hin dhaqinii waan jaamu jira. Wanni kun waanuma amma addunyaan kwaarantaayini jettee ijaaree ka biyya hedduun sasseenee godhuu namni ka manaan baane godhuu kana wajji tokkuma. Kanaafuu kun uuma amma duraas jirurraayi tabiraa gama amantii musliimaatti yeroo laallu fi amma akkasumallee saayikoloojikaalii gizee laallu saayikoloojii ilma namaa fayyaa ilma namaa irratti dhiibbaa guddaa irratti. Kana yeroo jennu namni tokko haguma waa shakku carraa dhukkuba saniin qabamuutis waan shakku san wajji wal quunnamuutis guddaa ta'aa deema. Kana irratti rabbi kajamaan jaa yoo dhugumaan mu'mina taatan narratti hirkadhaadhaa jaa. Kanaafuu nuti uummanni musliimaa shari'aan keenya waa'ee kana irratti maal jetti waan jaamu laalu kana. Rabbi subhaanahu wa ta'ala maal jaa suuraa suuratul hadiid keessatti ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. بعد خلوا قولنا فكاتا قالوا بينه وأن ما جاربين دنيا أنا الرتيس وأن هم تنتاتي تنتاتي تربين أما دورا نمتين كتابين تانا مررتي تاتو جرتو واني خنبوني بجاربين لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم علمي نماهن وان أركتيفيس غاري إسا دكتيفيس أكيدون دم النيفي همتو إسا دكتيفيس أكيدون ريف النيفي وان خانتما واي خاناتي فهونا للي قبسونيلا الويتشو خانرتي نمي يكينا كباتشو قطع قرآن نقول إنو قجيب أمانو قطع يرو خانا جن Ega Rabbiin wanni anni taate jee si qunnamti wanni immoo sitti taatu jee hin taatu ega Rabbiin jedhu taate wanni Rabbiin naaf fadhe malee natti hin dhuftu jennee amanuu qabna. Yoo Rabbiin koronaan kun qafe qabeeri kanaan duuta jedhee na murteessa malee koronaan kun nan qabuus jennee amanuu qabna. Yoo Rabbiin sin qabu jee sin qabu nan qabu yoo Rabbiin immoo si qaba jee na qaba jennee amanuu qabna. Kana wajji qabsee immoo sababa godhaadhaa jee Rabbiin gisee waa qoonnu jechuudha. Kanaafuu waan Rabbiin nu geessu furannee dhukkuba kanarraa karaalee ittiin daddabra jedhamee beekamee kanarraa of eeguun gaarii. Tabiraa dhugaa addunyaan tun amma zaman al-aakhir gara dhumaa kana deemaa jirti. Ilmi namaa walumaa galaahu nafsee isaatii fi naannoo isaas tattoochuu qaba. Ani kun meeqa maalirraa jiraa? Hawaasni keenya maalirra jira? Hawaasni keenya wanni nan godhuu qaba. Wanni godhuuf ittiin jirre hoo maaltu jiraa jee itti to'achuu qaba. Kanaafuu keessaafuu namoonni waa'ee fayyaa baratan ogeessa fayyaa warri ta'an dooktoraas haa ta'uu narsiis haa ta'uu farmaas haa ta'uu warri waa'ee kun piroofeshinii isaanii wajjin wallaalatan uummata hawaasa keessa jiran keessaafuu hawaasa musliimaa keessa jiran keessatti gabbobbahanii waa'ee dhukkuba kanarraa waan Rabbii isaanii laaffise ummata kana gargaaruudha qaban. Waan kana nama la'amalu binniha akkuma jaamu Rabbi irratti waan kanaa isaabbachaa akka nama hawaasa kana dalaguttis fisaabaa ummata kanaaf waan dandeeman hundinuu gumaachuu qaba. Kanaafuu du'aa'ii godhaa Rabbiis kadhadhaa fayyaa keenyaas nama haa eeggannu karaa itti daddabra jaamee himamu sanis karaa itti fayyadamnee firraayis haa eegnu nama waa'ee kanaan beekneefis waa'ee kanaa akka itti firraa ittisanii fi akka dhiqatan akka itti firraa eeganis nama biraatis haa barsiisu. Hunda caalaa ammoo Rabbi keenya ammoo haa kadhannu. Anta namaan jaa waan eeggataniif galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi.